Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jirra jirtu maatii jaalalaa kan taatan maatii YouTube channel Eekap. Ana dhufu bagana kan dhuftan nageenyi kiyya kan kabajaa kan jaalala bakka isin jirtan hundatti isin biraa naaf fageessuun isiniin jira. Egaa arras shabakaa tola kan dalaguu qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira jechuudha. Kan inni ammaan dura isin barsiise namoonni baay'een karaalee miseenjeraatii fi karaalee beektanuun naaf dalagee jira kan jedhu dhugaa rabbii yaada baay'ee naan gahaa jirtanii. Garuu yaadni isin naan gahuu qabdanuu yaada koomentii YouTube kana jalaa ta'uu qaba. Maaliif namni haaraan dhufee ilaalu YouTube kana jalaa appiin kun dalagaara moo hin dalannee jalqabatu viidiyoo ilaaliin koomentii ilaala namni. Kanaafuu yaada keessan isa dhugaa isiniif dalageera moo hin dalanne yoo kan isin dalante naan dalagne jedhaatii barreessa. Maaliif namoonni baay'ee yoo kan isin hin dalagne ta'ee jechuudha osuma nama muraasaa dalagee irra deebi'ee isin barsiisa yookaan settingiitu dogongoruu danda'a. Ana asirratti wanti gadhiisu dhugaadhaan waan irra deddeebi'ee of qofa osoo hin taane hiriyoota kiyyatti kenneennaan dalagee fi erga ka'ee booda kan inni asirra gadhiisu jechuudha. Yeroo baay'eetti yaadeeti. Kanaafuu innaan yaada keessan barreessaa viidiyoo laayik gochuun dagatinaa jechuudha. Aappiin har'aa jechuudha isa kana Kingdom jedhama jechuudha. Kingdom VPN jedhama. Pilostoorii keessa yoo deemtanii barbaachiftanii hin argamu jechuudha. Kun akkuma asirratti argitan kana pilostoorii keessatti hin argamu. Weebsaayitii irraati kan hin argee buuse jechuudha. Kan isin buufattanuu telegiraama kiyyaan isiniif ka'a. Yeroo baay'ee telegiraama kiyyaan wal isin hin barsiifne har'aa kanuma keessa telegiraama kiyyaan wal baraa. Aappii kana asirra isiniif kaa'eetiin jira. Gabbuuseen asirra isiniif kaa'ee abbaan barbaadan dhuftanii liinkuma kana cuqaaftanii naan instaal gochuu qofa nama buuseera waan buusuuf hin qabu. Telegiraama chaanaalii kiyya jechuudha asirratti dhuftanii yoo akka beektan isin argattu karaa gabaabaa immoo jechuudha diskiripshinii yuutuubii viidiyoon haaraa gadhiisu kanaa jalaan isiniif kaa'a jechuudha. Aappiin akkana diskiripshinii namni akka dingataa yoo kan hin beekne ta'e kunoo haala kanaan asiin seentanii bakkan aappii kaa'u kana yoo cuqaastan telegiraama kiyya kana alaa xulumaa itti isin baasa jechuudha. Telegiraama kiyya isa kanatti gaafa baatan Kingdom VPN kan jedhu kana cuqaastan jechuudha. Sana booda gaafa seentanii aappiin kuni isa kana jechuudha. Kunoo aappiin kun isa kana update waan jettu akkana isin gaafatti update shabakaa biraatiin update gochuu qabdan jechuudha. Sana booda isa jalqabaa kana zeen firii irra buuftanii yookaan zeenii fayyadamtan ta'e isa lammeessaa immoo zeen jawwii kan jedhe kanarra buuftan jechuudha. Inni nu baay'ee hin qabu zeen jawwii kanarra buuftan jechuudha. Yoo jawwii kan fayyadamtan ta'es kunoo asirra isa jalqabaa jawwii irra buuftanii yoo mobaayila riyaala 60 ta'e isa jalqabaa mobaayila riyaala 60 ka 39 jira. Isarra buuftanii kaatanii gara gadii kanarratti seervara isaarra buuftan jechuudha. Seervarri baay'een wal keessa dhahame hin jiru jechuudha. Kanaafuu beekuu dandeessan qallaalumatti jechuudha. Mee hamma VPN fayyadamaa jiru cufeen isin agarsiisa jechuudha. VPN kana fayyadamaa jira. Sana booda aappii sanatti hogga galtan kunoo akkanarratti connect ka jettu kana cuqaaftan jechuudha. Kunoo si kanarratti jechuudha. Sana booda haala kanarratti barreeffama kana hundaa ganne barbaade gasanii fixutti ni ofsitanii kunoo connected jedhee jira jedduudhaan ankoo jechuudha. Hogga connect jedhe update waan jedhu kana isinii fida update gootan jechuudha. Cuqqaaftanii waan kana jechuudha. Numa cuqqaastanii sana booda irraa akkana isa tokko isin deebisa. Achi booda yeroo tokkotti galtan jechuudha. Sana booda disconnect ta'ee argameetiin jira jechuudha. Waan update jedhu kana yeroo hunda update gootan dursuma dabarfattan jechuudha. Kunoo haala kanarratti sa'aatii lakkaa'uu eegaleetiin jira akkuma asirratti argitan jechuudha. Sa'aatiitti guuttachuudhaaf immoo add time kan jettu kun ni jirti. Isii kana cuqaastan jechuudha. Add time kan jettu kana asirratti ni argamte jechuudha. Isii kana hogga cuqaaftanuu kan 10 jedhee taaru kun jechuudha. Asirratti hankoo kuni an keessa 0 ta'ee taa'a. Maaliif viidiyoo dhaggeeffattanii itti dabalattan jechuudha. Watch video kan jettu kun asirra jirti. Kunoo asirratti sa'aatiin dhufee bakka sanatti isinii dabala jechuudha. Viidiyoo dhaggeeffattanii naan yookaan beeksisa jarri asirra isiniif kaa'u jechuudha. Watch video free kan jedhu kana cuqaastan jechuudha. Si kanan cuqaasa ammaani. Sana booda bakka irraan gadee kanarratti dhufee sa'aatii 10 15 waan jedhu kun asirratti isinii dabala jechuudha. Isin yeroo tokko fixxanii tokkotti dabarfattan jechuudha. Isa kana as bakka kana akkan isiniif dhufee taa'u jechuudha. Cuqaastanii sana booda haala kanatti beeksisa isinii fidan yookaan viidiyoo yookaan wama tokko isinii fidanii sana booda kunoo sa'aatiin akkuma argitan dabaleetiin jira jechuudha. Hamma dhuftanii jechuudha ilaaltanii haala kanarratti baay'ifattan jechuudha. Amma barbaaddan sa'aatiin amma ammaatti guuttan jechuudha. Haala kana waan dhaggeeffattaniif galatooma. Baay baay.
YouTube chaanaalii keenya immoo subscribe warreen godhin maatiitti ta'a. Warri kaanis like godhaan isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Nagaan naa tura. Amma barnoota biraatiin walitti deebinutti. Gaafii qabdan koomentii jalnaaf ka'a. Telegiraam irra immoo galuu hin dagatinaa isiniin jedha. Nagaatti.